Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa guyyaa har'aa immoo akkasiin fuula isaa duratti isa akka walitti qabamnu isa godhe maqaan waaqayyoo galateeffamu. Baga guyyaa har'aatiin nu ga'e guyyaa harmoolii kanaani. Waaqayyoof haa galatu amma lafa teenyu ol kaaneetu dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseetani dubbii waaqayyoo walii wajjin dhageenya. Xinnoo sagaleen koo yoo cufame immoo dhiifama godhaa bishaan gargaarama. Dubbii waaqayyoo keessaa dubbiseetan waaqayyoon kadhanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 13 isa jiru maqaa waaqayyootiin nan dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 13 isa jiru maqaa waaqayyootiin akkas jedha. Yesuus yommus mootummaan waaqaa durboota 10 warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simuudhaaf ba'an fakkaata. Durbooti sana keessaa 5 gowwoota turani. 5 immoo abchaalota turani. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatanii malee cuunfaa ejersaa isa itti naqan hin fudhanne. Warri abshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatanii dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafani. Halkan walakkaa immoo sagaleen guddisee dhirsi misirroo kunootti isa simuudhaaf ba'aa jedhu dhaga'ame. Yommus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatanii warri gowwoonni warra abshaalotaan ibsaan keenya dhaamuuf jedha cuunfaa ejersaa keessan irraa waanuuf kennaa ittiin jennaan warri abshaalonni garuu deebisanii warra gurguranii bira dhaqaati bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhanii. Yeroo isaan bitachuudhaaf dhaqanitti dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'anii isaa wajjin mana cidhaatti ol galanii balballi cufame. Durboonni sun keessaa warri afan immoo booddeedhaan dhufanii yaa gooftaa nuuf bani jennaan inni immoo deebisee dhuguman isiniin jedha ani isinin beeku jedheen. Egaa guyyichas yerichas hin beektani dammaqaa jedhee. Ameen. Egaa guyyichas yerichas hin beektani dammaqaa in kadhanna. Gooftaa keenyaa si galateeffannaa gochaa keef araara keef jaalala keef geggeessaa keef galanni siif haa ta'u. Ati nama si dhaga'uu barbaadutti hin dubbatta. Dubbiin kee immoo jiraataadha. Humna hojjetuuf keessaa qabda. Dubbii keessa jiraata isa jireenya ta'e isa karaa namatti agarsiisu hafuurri kee qulqulluun jireenya keenyatti dubbatu. Akkaataa nuuf galuu danda'utti hafuura qulqulluu laphee keenyatti yaada keenyatti nu hubachiisi nu gargaari. Kanaan kan morma kee diinaa malli diinaa dhoksaan diina haa waraanamu. Dhageenyee gooftaa dhageessuu duwwaa kan taaneef maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nu gargaari. Nutti dubbadhu nu warra si dhaga'anidha. Ijoolleen abbaa see dhageessi abbaa keenyaa si dhageenya. Dubbiin kee dhorkaa tokko malee jireenya keenya argatu. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Noora. Kutaan keessaa dubbisee Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 13 isa jirudha. Dubbii kanatu walii wajjin ilaalla. Ijoon dubbii keenyaa mata dureen isaa lakkoofsa 13 irra isa jiru. Egaa guyyichas yerichas hin beektani dammaqaa isa jedhe kana. Dammaqaa. Iddoo kanatti dubbii kana gooftaa Yesuus Kiristoos tutu gaara ejersaa irratti dubbii dubbatamedha. Lakkoofsa 24 kaasnee yoo ilaalle
dubbiin kuni isa 25 kuni walitti fufiinsa qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaara Ejersaatti achi ol ba'ennaani 24 irratti yoo ilaaltani bartootni isaa gara isaa dhaqaniitu yaa gooftaa jedhani. Dhufaatiin kee dhumni barichaa yoomidha jedhaniitu gaaffii bartooti gaafatanidha. Gaaffii kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos 24 irratti yoo ilaaltani gaafa isaan gaaffii kana gooftaa Yesuus Kiristoosiif dhiyeessani milikkita barichaa keessa jiru utuunni isaanitti muut argina. Lakkoofsa 5, 6, 7 akkasumas 8, 10, 14, 15 irrattitu utuunni masiina ani masiidhadhani namoonni baay'een akka wallaalchifamani namoonni akka isaan walirratti ka'anii mootummaa irratti akka inni ka'u lolli guddaan akka inni biyya lafaa irratti mallattoo isaa barichaa akka ta'e lola jaalalli akka qabbanaa'u ajjechaan akka baay'atu mallattoo kanatu barichi kana fakkaataa jedheetu achi gad deebi'ee immoo lakkoofsa 37 kaasnee amma 37 kaasee amma 39tti immoo gooftaa Yesuus Kiristoos ilaadhe bara nuyi akkuma ta'e bara dhufa ilmaan namaatti immoo akkasuma hin taa'eetu gooftaa Yesuus Kiristoositu fakkeenya bara nuyi hin qabeetu utuunni bartoota kanatti dubbatutu argina. Namoonni utuun beekin nyaachaa dhugaa fuudhaa utuu isaan jiraniitu akka dingataa badisi akka dingataa akka yeroo sana ta'etu kutaa kana seera uumamaa boqonnaa 5-6 keessatu deebi'ee caqaseetu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaa akka kanaa wajjin wal fakkaata barrisaadha. Namoonni wanta garaa isaanii utuu isaan hojjetanii utuu isaan hin beekin akka tasaa guyyaa isaan beekan yeroo isaan beekan guyyaa isaaf yeroo isaa kan beeku garuu Waaqayyo ture. Bara sana keessatti Waaqayyo Nohiidhaani markaba tolchittiin jedhe akkaataan itti hojjechuun isaa mal hunduma isaa Nohiitti dubbate. Nohiin calluma jedhee markaba tolcha ture. Wanta Waaqayyo ittiin jedhetu maal godha ture raawwata ture. Garuu yoom akka bishaanni dhufu yoom akka inni Waaqayyo jedhu kuni ta'u wanta beekuun qabu ture. Garuu Waaqayyo beeka ture. Gaafa ga'ee jedhu Waaqayyo achi ol gaafa ga'ee Nohi gaafanis waan hundumaa sassaabee jedhu markaba san eenyutu cufee jedha harka Waaqayyotu cufeedha. Yeroon isaa gaafa ga'ee jedhu. Isa booda gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii kana akkasitti dubbate jechuudha. Fakkeenyas barichi kana fakkaataa jedhe. Barisaa kana fakkaataa jedhe. Deebisnee yoo ilaalle xinnoo qoonqoo kan sirriin na rakkisummoo sitti madheeraa dhiifama naa godhaa. Iddoo kanatti lakkoofsa 13 irratti guyyichas Yerichas hin beektanii Dammaqaa jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni caqasee gaaffii isaaniitiif deebii kenne bara inni fakkaatu ture. Barri isaa kana fakkaataa jedhe. Maarqos yeroo barreessutti Maarqos 13:32 hanga 37 yoo ilaaltani wanti irra deddeebi'ee dubbate Yesuus itti fufeedha. Guyyichas Yerichas sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqarraa ilmis namni tokko iyyuu hin beeku. 33 irratti garuu akeekkadhaa dammaqaa jedhe. Maarqos dubbii gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti caqase. Akeekkadhaa dammaqaas yeroon sun jedha. Yoom akka ga'u hin beektanidha.
yeroon sun yoom akka ga'u maalin gootan hin beektanii garuu maal godha dammaqaa inni immoo kan inni fakkaatu jedhe hin beektanii ergaa jedhe kun akka nama mana isaa dhiiseedha biyya fagoo deemeetidha akka nama maal godheetedha mana isaa dhiisee biyya fagoo deemeedha hojjetoota isaatti garuu abootti kenne tokkoon isaanii hojii isaanitti kenneetu karra eegduudhaan immoo addumaan karra eegduudhaan immoo hin dagatin dammaqi jedheeti hin dagatin dammaqi jedheetu abboomeetu jedha gaafa biyya fagoo deemu fakkeenya kana gooftaa Yesuus Kiristoos nama biyya fagoo deemu hojjetoota isaatti wanta isaan hojjetan itti kennee iddoo isaanii irra kaa'e karra eegduudhaan immoo hin dagatin dammaqi jedheetu jedhe fakkeenya kana fudhateetu dubbata egaa dammaqaa abbaan manaa yoom akka dhufu galgala yookiis ganama yookiis utuu sirrafaa jirtanii akkan taaneef akka dhufee isin hin argineef kanan isiniin jedhu nama hundumaanidha dammaqaadhe 17 irratti kanan isiniin jedhu nama hundumaan maal godha dammaqaa Luqaas keessatti Luqaas 21:34 hanga 36 yoo ilaaltani gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dhufa isaatii kana yeroo dubbatu fakkeenya garaagaraatiin qabeetu iddoo sanatti immoo maal jedha Yesuus yommus gadhiisitti jiraachuu machaa'u yaada jireenyaatiin yaaddoo garaagaraatiin ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabuuttedha guyyichi sun dingata akka isinirra hin baaneef of eeggadhaa guyyichi yerichi utuu isin yaaddoo jireenyaatiin haalaan utuu isin kanaan wanti kun hundumtu akka bineensi kiyyoo qabuutti akka bineensi kiyyoo qabuutti jireenyi keessan qabame akka isinirra hin baaneef of eeggadhaa wanti argamu wanti dhufu hundumtu kiyyoo isinitti akka hin taane utuu hin beekin haalli jireenyaa yaaddoon jireenyaa yaanni garaa keessanii isinitti ba'aa ulfaataa ta'e kanumti keessan jireenyi keessan ba'aa isinitti ta'e kiyyoo isinitti ta'e akka isin hin qabne kan nama biraa miti kanumti ofii keessanii yaaddoon haalli keessan jireenyi keessanii akka bineensa kiyyoon qabuutti akka isin hin qabneef maal ta'aa jira kanarraan kan kee dingata dhufee isinirra ba'a of eeggadhaa waaqayyo nu gargaaru of eeggadhaa ilaalladhaa akkuma kanatti immoo namoota biyya lafaarra jiran hundumaarran baadha yeroo hundumaa dammaqa waan ta'uuf jedhu kan hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilmi namaa duras dhaabbachuudhaafidha humna akka argattaniif kadhadhaa lakkoofsa 35 irratti yoo ilaaltan 21:35 irratti yeroo hundumaa dammaqaa waan ta'uuf jiru kana jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabbachuudhaaf fedha
humna akka argattaniif maal godha kadhadhaadha. Dhaabbachuudhaaf humna akka argattaniif maal godha kadhadhaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo har'a jireenyi keenya maal fakkaata? Yesus Kiristoosin gaafa gara Waaqaatti ol ba'uuf jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa wangeela Yohaannis 14 tokko kaasanii hanga 3 yoo ilaaltani abdii tokkotu abdachiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 tokko hanga 3 yoo ilaaltan abdii utuunni bartoota isaatiif galuuti argina. Yesus itti fufee bartoota isaatiinidha. Yeroo kana bartoota isaatti dubbachuu jalqabe Gooftaa Yesus Kiristoos. Garaan keessan hin raafamin Waaqayyootti amana anattis amanaadha. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jiraadha. Utuun hin jiru ta'eeyyuu ani isinitti ni maadheetu ani garuudha. Iddoo isiniif qopheessuuf nana deemaadha. Irraafaminaan sodaatinaa. Anatti amanaa Waaqayyootti amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Ani immoo iddoo kan isiniif qopheessuuf maalin godha nana deemaadha. Nana deemaadhe lakkoofsa 3 irratti yommuu dhaqummoodha. Iddoo san isiniif qopheessuudhaaf iddoodhuma ani ofii kootii jiraadhu. Iddoodhuma ani ofii koo jiraadhu sanatti akka jiraattaniifan deebi'etan isin fudhadhaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo inni ilma isaa Yesus Kiristoosiin biyya lafaatti nu fayyisuudhaaf erge. Kiristoosiin gaafa dhufee du'ee humna du'aa mo'ee gaafa ka'ee jedhu gara Waaqaatti ol ba'ee gaafa jedhu akkas jedhe. Deebi'etan dhufee sanan fudhadhaadha. Nana deemaadha. Kun abdii Waaqayyo warra saduukaa jiraniif galedha. Yesus Kiristoosin dhufa. Waan ture fakkaata haalli isaa. Waan ture fakkaata garuu wanti Yesus Kiristoos dubbate dhugaadha. Wanti baay'een raawwatameera. Dubbiin isaa dhugaadha. Hin dhufa. Hojii Ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kaasanii hanga 11tti yoo ilaaltanii jettanii Gooftaa Yesus Kiristoos utuunni dubbatee dubbii isaa ergaa utuunni isaanitti dubbatuuti. Utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol ba'edha. Utuu isaan ilaalanii isaan gidduudha. Gara Waaqaatti gaafa ol ba'e jedhu karaan itti duumessa keessa achi ol butame utuu isaan ilaalaniitu Waaqarraa ergamoonni dhufaniitu isin yaa warra Galiilaa maal ilaaltu jedhan. Jaakaasanii hanga 11tti yoo ilaaltan maal ilaaltu? Yesus inni ammasin achi ol fudhatame kun deebi'een dhufaa. Hin dhufaa. Utuu isaan Kiristoosin karaan achi ol butame utuu isaan ilaalaniitu dubbiin kun Waaqarraa moo maal jedhe hin dhufa akka kanatti jedheetu Waaqarraa dubbiin dhufe. Akkasuma har'as Kiristoos hin dhufa. Kutaa kana keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 13tti dubbii kanatu ilaalla. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan inni bartoota isaatti dubbate Dammaqaa yoom dhuftannaan kutaa garaagaraa keessaas yoo ilaaltanii jettan waa'ee dhufa isaa iddoo garaagaraatti dubbateera. Baay'eetu dubbatame akka deebi'ee dhufu. Iddoo kanatti garuu fakkeenya durboota 10tiin utuunni isaanitti dubbatutu argina. Shan gowwoota, shan immoo abjaalotaadha.
Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya garaagaraatiinitu yeroo wanti inni dubbatu akka sirriitti galuuf gaafa barbaade jedhu fakkeenya isaan hubachuu danda'an wanta isaan beekuu danda'anitu isaanitti dubbata. Yeroo tokko immoo yoo ilaaltani fakkeenyaan warra kaan jala dhoksuu yeroo barbaadus iddoo tokkotti yeroo inni fakkeenyaan dubbatutu in argina. Deebi'anii yeroo bartootni saammoo maal jechuu keeti jedhanii kobaatti yeroo isaanii hiikaan fakkeenyatti dubbattee maali jedhanii yeroo isaan gaafatan hiikaa fakkeenya sana yeroo inni bartoota isaatiif hiikus in argina. Iddoo kanatti garuu gooftaa Yesuus Kiristoos ifaaf ifatti Maarqoosis akka barreesse irra deddeebi'ee dammaqaadha. Akka isinirran baanetti dammaqaa yerichan beektanii guyyichan beektanii guyyaan sun akka tasaati hakkaattuuti. Phaawulos warra Tasalonqeetiif yeroo barreessus akka kanatti dubbata. Yerichi ga'eeraadha. Phaawulos yeroo sana yeroo warra Tasalonqeetiif barreessu Tasalonqeessa duraa keessatti yoo ilaaltan jettan yerichi ga'eeraadha. Phexrosis ergaasaa Phexros lammaffaa 3 kaastanii yoo ilaaltan akka attuutti akka ta'e yerichi ga'eeraadha. Akka wantanni yeroo sana bara sanatti akka inni ta'utti yeroo inni dubbatutu argina. Obboloota koo har'a garuu yeroon isaa wanta achi as ba'een fakkaatu wanti dhaga'amu wanti nu arginu wanti jireenya namaarratti mul'achaa jiru haalli hundumtu wanta achi as ba'ee akka iddoo kutaa kana keessatti arginu wanta achi as ba'ee dubbachaa jiru fakkaata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Har'as dammaqaa. Namoonni kun durboonni kun 5 isaanii kan isaan eegan nama tokko misirroo tokko ta'eego. Ibsaan jira. Wanti isaan ittiin wal fakkaatanii nama tokko ta'anii ta'eegu haala tokko keessa jiru utuu namni isaan eegan kun immoo hin tureedha. Halkan walakkaa ta'e yeroo ulfaataa ta'e yeroo dadhabsiisaa ta'e utuma eeganii hin tureennaan. Gaafa dadhabanii jedhani hundumti isaanii utuu isaan dadhabanii muganiitu argina. Akka isaan dadhaban kan godhe yeroo isaati. Yeroo isaan eegan utuu hin ta'in yerootti dadhabbii rafanii hin dadhabaniin hin muganii isa booda. Utuu isaan kana keessa jiraniitu sagaleetu dhaga'ame. Utuu isaan dadhabbii keessa jiran rafaa jiraniitu sagaleen gaafa dhaga'amu sagaleen dhaga'ame kun immoo dhirsi misirroo dhufeera achi as baasi madhaadha lakkoofsa 6 irratti. Achi as ba'aa sagaleetu dhaga'ame. Sagalee achi as ba'aa simadhaa jedhee kana dhaga'aniitu ka'anii. Ka'anii ibsaa isaanii tottolfachuutti ka'aniidha. Gaafa ibsaa isaanii tottolfachuutti ka'anii jedhanii ka'aniitu warri 5 suni warri 5nis ibsaa isaanii tottolfatanii qabsiifameera. Warri kan 5 gowwaa sunis qabsiifameera. Garuu ibsaa sanatu isaanin ga'aa miti. Qodaa isaanii keessaatu dhadhaa ejersaa sanaatu qodaa isaa keessaa hin qabani. Nun ga'u nun tursiisu kan warra sanaa ga'aa ture. Qabsiifataniiru yoo dhaames ga'aa qabu maal keessaa qodaa isaanii keessaa ga'aa qabu. Kan warra sanaa garuu ga'aatu hin qaban. Kanaaf nu jalaa dhaamuuf jedha. Nun ga'u. Kanaaf maaloo kan keessan irraa nuu kennaa jedhan.
Ibsaan keenya qabannee jirru kun nu tursiisuu hin danda'u. Dhadhaa ejersaa gaafa inni dhaamuuf jedhu wanta itti naqannu hin qabnu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa booda lakkii isiniinis nuunis hin ka'u lakkii. Lakkii dhaqaatii bitadhaa. Deemaa haadhani. Har'a wanti mul'atu, wanti jireenya keenyatti, wanti nu arginu maal nu gochaa jira laata? Sagaleen dhaga'amu. Maal jireenya keenya gochaa jira? Haalli jiru hundumtu wanta gara Waaqayyoota akeeka Waaqayyoota Yericha laallee fuula duratti tarkaanfachuudhaaf haala ulfaataa keessatti kan nu baasu, kan nu gargaaru maal guuttachaa jira jireenya keenya keessatti? Obboloota koo maal fakkaata keessi keenya? Maal fakkaata jireenyi keenya? Wanti nu fudhachaa jiru kadhannaan keenya, jireenyi keenya, deemsi keenya wanta gara fuula duraatti haala dhufu keessa nu cabsee nu dabarsuudhaa laata? Kanarra wanti ulfaataa yoo dhufe wanti nu fudhachaa jiru ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti. Cuunfaan ejersaa iddoo hafuura qulqulluu iddoo jireenya keenya keessatti maal guuttachaa jirra? Bara rakkinaa kan nu dabarsu, haala ulfaataa keessa kan nu dhaabu maal qabna keessa keenya? Har'a yeroon jira. Dhaqaa bitadhaa jedhani. Dhaqaa. Yeroo qabnarra yeroo kam yerootti jireenya hafuuraa keenya deemsa keenya tottolfachuu dandeenyu, yerootti jireenya keenya ilaallachuu dandeenyu. Wanta nu qopheessuuf, haala nu dabarsuuf Yesuus Kiristoos har'a yoo dhufe jireenyi keenya maal fakkaata? Inni nu eeggannu har'a waldaan kiristaanaa maal fakkaatti? Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti yeroo sanatti bartoota isaatti dubbate. Har'a garuu waldaan kiristaanaa warri dubbii isaa dhageenya maal fakkaana? Garee akkamiiti? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin kun warra bakkeedhaaf miti, waldaa kiristaanaa fi warra dubbii isaa dhaga'aa jiruuf, warra Kiristoos hin dhufa. Inni nu eeggannu, inni nu itti dadhabaa jiru, inni nu tajaajilu hin dhufa. Dadhabbii keenyaaf gaaf tokko nu fura. Haala kana keessaa nu baasa jennee nu eeggachaa jiru. Har'a yoo dhufate maal fakkaana? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a dubbiin Waaqayyo of ilaali dammaqi yeroon jiraannu jedha. Guyyaan qodaa keenya, jireenya keenya tottolfannu har'a. Guyyaa nuyi dhadhaa ejersaa keenya qopheeffannu har'adha. Guyyaa nuyi dibata argannu har'adha. Guyyaa nuyi kadhannaa keenyatti deebii argannu har'adha. Har'a dubbiin Waaqayyoo sarraatiif nutti dubbata. Dubbiin Waaqayyoo har'a jireenya keenya akka qopheeffannutti barbaada. Yeroo keenya akka laannutti barbaada. Yeroo keenya waan baay'eetu fudhatarra. Miidiyaa garaagaraatu fudhata. Wanti diinni kallattii garaagaraatiin yeroo keenya waan hin taanetti akka balleessinuuf jireenya keenya irratti hojjeta bara kana. Maal hojjechaa jirra? Baricha argineerra. Barichoon fakkaata dhugaa. Barichi hin fakkaata. Bara Nohiinis hin fakkaata. Lolli jira, wanti hundumtuu jira. Har'a obboloota koo maal fakkaanna akka dhuunfaatti? Ani maalan fakkaadha? Amma Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe. Sababiin isaa guyyaa isaaf yeroon isaan beeku dammaqaadhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Har'as anaaf isin dammaqi yeroo isaaf guyyaa isaan beektu. Bara isaa garuu beekta. Barri isaa kana fakkaata. Barrichi ta'aa jirarrayyuu, argaa jirarrayyuu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Sagaleen dhaga'amaa jira. Sagaleen dhaga'amaa jira. Har'a waldaan kiristaanaa maalitti jira laata? Waaqayyo nu gargaaru. Eshi Efesoon 6:18 hanga 20 akkas jedha. Kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti jedha. Yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa jedha. Egaa kadhachuutti dammaqaa obsaan itti jabaadhaa jedha. Hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa. Egaa kadhachuutti immoo maal ta'a? Dammaqaa. Obsaan immoo itti jabaadhaa. Dammaqaa. Obsaan immoo maal godha? Itti jabaadhaa. Phaawulos iddoo kanatti waa'ee kadhannaatiif dubbate. Kana duwwaa miti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'aniifis kadhadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Anaafis immoo Waaqayyo dhoksaa wangeelaa isaa akkan yommuun afaan isaa qadu akkan dubbadhutti anaafis kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti akkan dubbadhuufis anaafis kadhadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa. Dammaqaa kadhadhaa ergaa jedhee booda itti jabaadhaa ergaa jedhee booda warra Waaqayyoof qulqullaa'an anaafis yeroon dubbii Waaqayyoo kana dubbachuudhaaf yeroon afaan saaqadhu ija jabinaan akkan dubbadhuuf Waaqayyoos dubbii akka anaaf kennuuf naaf kadhadhaa. Ani immoo fiinyoo sibiilaatiin iyyoodha lafan hidhametti iyyuu Kiristoosiif afaan ta'eeraadha. Afaan ta'een ergame. Rakkina akkamii haala akkamii keessatti ani afaan ta'eera dubbachuudhaaf qophiidhaadha. Rakkina qaba. Kanaaf obsaadha. Obsaan itti jabaadhaadha. Haala ulfaatutu jira. Wanta dagachiisutu jira. Isaaf immoo dammaqaadha. Obsaan. Akkasuma Qolaasaayisiif yeroo barreessu warra Qolaasaayisiif yeroo barreessus warra mandara Qolaasaa jiraniif yeroo barreessu yeroo gorsu waa'ee kadhannaatiif akka isaanii garaa galateeffatuunidha. Yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaa itti fufaa jedheetu gorsa. Garaa galateeffatuun yaada dammaqaadhaan kadhachuutti maal godhaa? Cimaa. Kadhachuutti cimaa ittis jabaadhaadha. Ittis fufaadha. Cimaa argaa jedhee booda itti fufaadha utuu inni gorsuutu argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Itti fufaa. Dammaqaa itti fufaa. Garaa galateeffatuun. Garaa qullaadhaan yaada qullaadhaanidha. Akkasuma Phaawulos Ximootewosiin yeroo gorsu ilma isaa hafuuraa yeroo addumaan gorsuti akka inni itti jireenya isaa ilaallatu akka inni itti jireenya isaa irratti dammaqu gaafa itti dubbatu lammaffaa Ximootewos 2:15 yeroo addumaan gorsu
Atiedha. Atiedha. Akka hojjetaa qorameedha. Fudhatame. Ati. Akka hojjetaa qoramee fudhatame waan itti yeellawu hin qabnettadha. Akka nama immoo dubbichadha. Isa dhugaadhaan qajeelfame hojjetutti Waaqayyo duratti of dhaabbachiisuudhaaf dhamayeedha. Dhamaye. Ati waan Waaqayyo duratti jireenya hojjetaa gaarii qorame ilaalame. Dubbichaaf immoo waan jechaa akka hin qabne. Dubbicha isa dhugaa qajeeltuuti hojjetuuti Waaqayyo dura maal gochuudhaaf ofii kee dhaabbachiisuudhaaf dhamaye. Dhamaye. Dubbicha dhugaatiif. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Roomee 13:14-15 irraa yeroo ilaaltani yerootti dur amanne caalaadha. Guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroo dur amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa maal godhaadha beekaadha. Amma yeroon kun yerootti dur amanne caala isa durii caala amma guyyaa fayyinaatu maal ta'e nutti dhiyaate. Yeroon kun yeroo itti isin irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa yericha beekaadha. Yerootti dammaquun isinirra jiru ta'uusaa maal godha beekaa yericha beekaadha. Isa durii caalaa maal gochuudhaaf jabaachuudhaaf tarkaanfachuudhaaf yeroo isa durii caalaa guyyaa fayyinaatu achi as dhiyaatee jira. Yericha immoo beekaadha. Alkanichi maal ta'edha sokkeeraadha. Guyyichis dhiyaateera kanaafidha. Kottaadha. Hojii dukkanaa keessaa isa hojjetamu maal goonaadha ofirraa fuunee ganneetodha. Ganneet mi'a lolaa isa kan ifaa keessaa ittiin hojjetan maal taanadha hin hidhannaadha. Guyyaa kanatu yeroon kun yeroo isa durii caalaadha. Amma guyyaa fayyinaatu nutti dhiyaate isa kana beekaa. Beektanii argaa jettan immoo dukkanichi darbeera. Amma akka ijoollee ifa keessa adeemutti wanta dukkana keessa hojjetamu sana ofirraa gataadha. Isa isin danqu isa jireenya keessan qabu sana maal godha ofirraa gata. Mi'a lolaa isa ifa keessaa immoo maal godha uffadhaadha. Isa kan ifaa sana uffadhaa. Isa sana isa dukkana keessa ofirraa gata. Wanta isin danqu wanta jireenya keessan qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yerootti Phaawulosi ani wanta booddee kootti afi yaaduu dhiiseen isa fuula duraatti tarkaanfadhaadha. Yerootti isa fuula dura yaada Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo jireenya Waaqayyoof ta'u Kiristoosiif ta'u yeroo itti fuula duratti tarkaanfachuudhaaf qophaa'anidha. Ammayyuu nan geenye fuula duratti tarkaanfadha.
Wanta na booddeetti afe yaadu isa na booddeetti afe sana dhiiseen fuula dura jireenya fuula duraadha. Nan tarkaanfadhaadha. Fuula dura tana deemaadha. Roome kuda sadii kuda afur irratti kottaa amala keenyatu tolfanneetadha. Akka warra ifa keessa deddeebi'anitti maal goonaan hin jiraannaadha. Akka warra ifa keessa jiranitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiin machitti alalummaatti gadheesitti nama loluutti yookiin hin jiraannuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa 14 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos akka uffataatti uffannaadha. Lakkoofsa 14 irra Gooftaa Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwanamummaa foonii raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaan kenninaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi keenya maal fakkaata? Akkamitti adeemaa jira? Gara kamitti siqaa jira? Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Kutaa keenya keessatti yoo ilaaltanii jettanii gaafa warri qophaa'anii simatanii ol galanii warri gowwoonni gaafa isaan dhufanii durbootii shanan warri gowwoonni sun gaafa dhufaniidhani balballi cufamee nuu bane jechuuti kaan. Ani isin hin beeku. Yaa Gooftaa. Warri yeroo sanatti qophaa'anii eegani wajjiniin cidichatti seenanii. Warri kaan garuu ergaa balballi cufameetu dhufani. Yaa Gooftaa nuu bani. Ani isin hin beeku. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo qabna bara qabna arra. Yerootti jireenya keenya ilaallu. Phaawulos warra Efesooniif yeroo barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 16 yoo ilaaltanii jettanii akkas jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan aleelaa laalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatina. Attamitti akka deddeebitan deddeebii keessan aleelaa maal godha ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatina. Guyyooti kun guyyoota ga'ee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuun dabarsin maal godha itti hojjedhaa. Attamittiin akka deddeebitan jireenya keessan ilaalladhaa. Of ilaalaa. Guyyooti kun immoo guyyoota ga'ee guyyoota ulfaataa waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuun dabarsin itti hojjedhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo Yesuus Kiristoos har'a jireenya keenya akka ilaallutu barbaada. Karaa keenya deddeebii keenya. Attamitti akka deddeebinu, attamitti akka jiraannu jireenya keenya.
ilaalladhaa jireenya keessan deemsa keessan guyyaan kun yeroon kun yeroo gadheedha yeroo ulfaataadha. Tasalonqee saduraa shan tokko kaastanii amma 11tti sargachuu dandeessu. Waa'ima dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos kanatu dubbata. Kutaan kun wal qabatee jira tokko kaasee hanga 11tti. Ja'a kaasee garuu nan dubbisa akkas jedha. Shanii kaasee. Isin hundumti keessan ilmaani faateen ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaan dammaqnaa ofis hin qabna malee akka warra kaanii rafuun dhiifnaa. Shan tokko kaasee hanga 11tti waluma qabatee jira. Ani kan hin barbaade shaniif ja'arra isa jirudha. Isin hundumti keessan ilmaani faati ilmaan guyyaati nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaan dammaqnaa ofis hin qabna malee akka warra kaanii rafuun dhiifnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a dubbiin Waaqayyoo dammaqaa Yerichas guyyichas hin beektanii garuu baricha beektu kan jedha. Waaqayyoof haa galatu Waaqayyoon kadhanna.